የኔ ቃል ነው፣ ቃል አይታጠፍም። በእናንተ ፊት ቃል ገብቻለሁ። ግን አድርግ ያልኩትን የሚያደርግ ብቻ ከሆነ ማለት ነው። የምፈልገውን ንገሪኝ አድርጋለሁ ብሏል ራሱ ማለት ነው ወጥቶ። እኔ የምፈልገውን እናገራለሁ ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ማለት ነው ቪዲዮውን እያየሁ አዩ ያወራቸው ነገር በጣም ስላሳ amma kiu jedhanii baduun isma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Kiu jedhanii baduun amma jechuudha. Amma ayyuun kiu jettee hafuun amma kiu jettee baduudha. Niin gammades jechuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuuf niin gammadesi. Nagaanis ni faatu akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo an nagaan qaba jallata rabbii. Sammuna kana isinirraa badeetiin jira dhugaadha. Akka carraa ta'ee obboleessa kiyya sargii qabaa ture. Sargii aganaallee miti jechuudha. Sargiin isaanii ijoolleen durattuma kan wal fuudhanidha. Garuu irra deebi'anii sargii diggifatanii namoonni baay'een keessaa mushurraan eessaa mushurraan kamidhaa eessadha naan jechaa turtanii mushurraa isinitti argisiisa guyyaa amma guyyaa biraa isinitti argisiisa jechuudha ishiidha. haa ta'u malee jechuudha viidiyoo wayii amma argeetiniin dhufe Sumayyaan viidiyoo wayii gallakisteetti turte jechuudha. Viidiyoon ishiin gallakisteesi yoo waan ani jedheen hin guuta ta'ee ijoollee saayidootti nan argisiisa kan jettu jechuudha. Qaalee ishiin kan garte wiililililililil jechuudha. Ililchuudha jechuudha sirriitti. Anis jechuudha wanti ani isa dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi du'aa gochaa fi ture yookiin rabbiin kadhataa ture. Ilmoodhuma isaa odoo ijaan arge araaramuun isaanillee haafuuti narratti dawwalamaa jira. Sa'aatii kana bilbila namarraa kaasuun barbaadu. Sa'aatii kana bilbila namarraa kaasuun barbaadu. Haa ta'u malee jechuudha maal isinitti fakkaate anis dursa waanuma kanaatiin rabbiin kadhataa ture jechuudha. Maalifiin walitti araaramaniillee akka kaleessa dheengaddaa walitti hin deebi'anii wal faana jiraachuu baatan wanti isaan walitti fidee isaan waliin jiraachisu tokko hin jiru yoo ta'e jechuun namni dirqama waliin hin jiraatu. Yoo jaalalli jiraate malees namni waliin jiraatu hin danda'u. Yoo amanamummaan jiraate malee namni waliin jiraatu hin danda'u. Rakkina jidduu isaanii jiru nuti hin beeknu waan ta'eef rakkoo isaanii isaantu beeka, waan isaan rakkise isaantu beeka, waan isaan dhiphise isaantu beeka. Ji'oota aga kana waggaa tokko gahuudhaaf deemu akkuma beekamu ji'oota aga kana jechuudha. Daa'ima kana qabattee daa'ima wajjin rakkattee as Itoophiyaa dhuftee Itoophiyaadhaan immoo waan qabduuf harkaa fixxee hanga mana namaatitti deebitee hojjechuudhaaf gara biyya ormaatti deebitee hanga geessutti jechuudha. Sumayyaanii rakkoo cimaan jiraateetuma jechuudha. Sayidoon haadha manaa lammataa ishii irratti fuudhee duwwaa osoo hin taane rakkinni biraa dudda duuba jiraateetuma waan ishii rakkise tokko waan ishii dhibbise tokko wanti ishii dhibee tokko jiraateetuma jechuudha. Kan ishiin aga kana akkasittiin daa'ima kana faana rakkattee biyyaa bayya irratti deebitee mana namaa aga hojjettutti daa'ima kana qabattee ishiin taate rakkinni biraa dudda duuba jiraateetti jechuudha. Haa ta'u malee immoo har'a bakka naga'ee jira dadhabeetiin hin jira ilmoo koo ijaan arguun barbaada ilmoo koo akkanatti argisiistu jedheetiin dubbatee jira. Kanaafiyyuu anis ilmoo isaa kana ilmoon kuni kan koo qofa miti kan isaatis. Kanaafiyyuu rakkina sana hunduma isaa lafa kaayee dhiphina sana hunduma isaa lafa kaayee waan biraa osoo natti hin dubbatin waantan ani jedheen qofa qaaliin ani jedheen qofa san naaf guutee daa'ima kana akka inni argu ittiin taasisa jettee qaaliidha jettee raawwattee qaalii galtee jirti jechuudha. Akkuma argitanii waadaa galteetii jirti jechuudha. Yoom akka ishiin itti argisiistudha kan amma kan nuti teenyee eeggataa jirru. Yoom daa'ima kanaa fiddee itti argisiisti kan jedhudha kan nuti eeggataa jirru. Amma kana daarii dhaga'uun iyyuu garaadha. Osuma mucaallee kana fiddeellee itti argisiisuu yoo baatte jechumti ishiin jette kuniyyuu hedduu nama gammachiisa jechuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuudha fi waan hedduu akka nama gammachiisu baay'ee takkan gammadee. Osoo ayyuu taate kana hin gooti jedhee hin yaadu jechuudha. Ayyuun akka cankaanyi taate akka garaa jabaattu hundi keenyaa hin beekna jechuudha. Osoo ishii taate kana hin gootu garuu Sumayyaan isuma dhugaa rabbii dubbachuudha fi waanuma bakka heewwaa taate waanuma garaa hin jabaanneef jaalala isaa waan qabduuf jechuudha. Kaleessa dheengaddaa akkamittiin akka isaa wajjin turan hundi keenyaa hin beekna waan ta'eef waanuma jaalala isaa qabduuf waan jireenya kaleessa waliin dabarsan sun keessa ishiitti waanuma dhaga'ameef gaafa inni har'a bakka dadhabeetiin hin jira ilmoo koo qofa ijaan arguun barbaada gaafa inni jedhu garaa ishee nyaatee gaabbitee bakka ilmoo isaa kana itti argisiisuun qaba.
waan fedhellee haa ta'uti garuu waan ani jedhee qaaliin ani jedhe sana naaf guutuu qaba jetteetti. Kanaaf qaalii ishiin jette kana waan ishiin jette kana guutuu fi hin dandeetta taanan jechuudha. Saidoon immoo ilmoo kee ijaan arguu kasiif caalu hin jiru. Ijaanis argitee daa'ima kee karaa boruutti illee darbee ta'uu akka daa'ima kana ijaan argitu. Jireenya daa'ima kana uffannaan isaan dhibaa, saamunaatu dhibaa, waa hedduu jechuudha. Daa'ima kana kan rakkisu. Kanaaf daa'ima kana hanga fedhillee ta'uu daa'ima kana gargaaruudhaanis ta'ee jireenya daa'imti kun itti jirtu haala kam keessa akka isaan jiranii irraa hubachuun siifis ijoollee kanaafis barbaachisaadha. Jireenyum karaa fuulduraatittu daa'imti kun abbaa keenya jettee raawwattee gaafatti waan ta'eef abbaan keenya kaleessa eessatti dhugatee deeme, maalirra otoo nuti jirru dhugatee deeme, sababa maaliitiif dhugatee deeme jedhanii gaafa guddatanii daa'imti kun gaafa of baran gaafa guddatan jireenya isin har'a keessa dabarsitan kana akkuma beekamu sooshaal miidiyaadhaan kan isin dabarsaatii jirta waan hundumaa jechuudha. Daa'imti kun gaafa guddattee iddoo guddaa geessee waaqni bakka guddaadhaan isaan ga'e waan kana arguu hin dhiisani waan ta'eef abbaan keenya agam nu barbaade, haati keenya agam nutti dadhabde kan jedhu in argu jechuudha. Daa'imni kun boru sababa kana ta'eefu har'a Sumayyaanis kana garaa laaftee daa'ima kana itti argisiisuun qaba qaalinan jedhe kana yoo naaf guute jechuunis waan baay'ee akka nama gammachiisudha. Akkasuma Saidoonis immoo qaalii kana guutuu hin dida jedhee hin yaadu inuma guutaa. Maaliifin kan caalu irra caalli ilmoo isaa kana ijaan arguudha waan ta'eef ilmoon kun borutti waa baay'eetu nama gaha. Kana deemuu hin danda'u nama ilmoo qabutu beeka waan fedhellee maa ta'eeti jechuudha. Nama ilmoo qabutu beeka jechuudha. Waan hunduma keessattuu namni ilmoo qabu ilmoon akkam akka taate ilmoon maal akka nama gootu hin beeka jechuudha. Namni kamiyyuu sababa kana ta'eefu Sumayyaa galatoomin jedhaanii iddoo kanatti qaaliidhuma kanayyuu kennitee Saidoo dhamaafuyyuu carraa kana kennuu isheetiif hedduutu akkanatti gammade jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaa fi baay'ee tokko itti gammade. Kanaafiyyuu egaa ayyuun immoo maal qabattee akka dhuftu hin beennu yookiin immoo hin ta'u jechuu dandeessi yookiin immoo waan tokko fiduu dandeessi ishiin kan wanti ishiin finne hin jiru waan ta'eef ani amma soo ta'e jechuudha. Ayyuu hin jibbu akkan dura ittiin lolaa ture akkan dura arrabsaanii ture hin arrabsuuni sababni isaa maanii gaafan ishiis akkaataa ishii gaafan ilaalu baay'ee nama rarte. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaa fi yeroo baay'ee dubbadheetiin hin jira waan kana hedduu tokko nama rarte jechuudha. Maaliif inni akkuma har'a Saidoon ilmoo koo jedhee raawwatee fiigu kana isis otoo abbaan isii jiraatee isiidhaaf ilmoon koo akkamittiin akkana taate akkamittiin akkana gooti jedhee raawwatee isiidhaaf hin dhaabbata yookiin immoo kanan jedhu beektanii akkasitti illee hin dhaga'amneeti. Ni yaada jechuudha. Sababa kana ta'eefu akka ishee kaffa'uuf waan tokko isheedhaan jechuu hin barbaadu. Gaafa san hedduuta kanatti dhaga'ame jechuun kana dura isheedhaan jechaa ture jechaanii darbeeyyuu baay'ee tokko natti dhaga'ame. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Hedduuta kanatti dhaga'ame gaafa viidiyoo ishee sana caqafadhu jechuudha. Sababa kana ta'eefu asumaan Sumayyaa galateeffachuun barbaada. Dhugaa Rabbii baay'ee tokkoon ishee galateeffadha. Osuma gochuu baatteeyyuu kanuma jecha kaleessa jechaa turte keessa deebitee har'a qaaliidhuma kanayyuu carraa kanayyuu kennitee fi ilmoo isaa kana ittiin argisiisa waadadha. Isin duratti kunoo daawwattoota koo fi akkasuma nama na jaallatuu fi nama na jaallannis akkasuma immoo daawwattoota koo duratti qaalii dhangala'aa fi akkuma isaan sooshaal miidiyaadhaan dubbatan anis gara sooshaal miidiyaatiin isaaniif ni deebisaa fi innis akkasuma immoo gaafinanii gaafadhu kana yookiin immoo jechootan ani isaaf dhiyeessu kana akka inni qaalii naaf galee waan ani jedheef sana waadaa naaf seenee daa'ima kana ijaan argu nan taasisa akka jette edaa Saidoonis immoo waan kana itti qophaa'isiin jenna. Kanaafiyyuu waan gaariidhaan immoo nutti deebi'aati kottadha hedduu akka gammanneeti jirra. Kadhannaan keenya lafatti hin banne namoonni baay'een keessan akka kadhataa jirtan akka ijoollee kana abbaa isaanii ijaan argan akka Saidoon illee biyyoota biyya irratti yeroo inni naannoo wajjin dhama'aa jirtan akkasuma immoo namoonni baay'een immoo gara Sumayyaarree goltanii garanas garasis gortanii kan waa baay'ee jettanis hinuma jirtu. Yeroo baay'ee hin dubbadha waan kana namni tokko aga fe'eeyyuu haa ta'uti keessattuu namni ilmoo walitti qaban irsaafniitiin adda ba'anii hin hafan jechuudha. Waan na fedhellee ta'e wanti walitti nama fiddumaa inni ilmoo sana jechuudha. Ilmoo sanatu walitti nama deebisa. Sababa kana ta'eefuu namoonni baay'een keessanii jecha hamaa hin jedhinaanii
boru isaantu walitti deebi'a jedhee yeroo baay'ee dubbataatiin ture. Haa ta'u malee amma carraa kana yommuu ishiin Saidoodhaaf kennitu immoo namoonni gara ishee gortanii yookiin gara isaa gortanii yookiin isa yookiin ishee arrabsaa turtanii ammaaf agamtu isinitti dhaga'ama gaafa ishiin carraa kana kennitu kan isiniin jedha. Kanaaf ammas immoo Rabbii waan gammachuu nu haa dhageessisu. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii